amma namoota haaraa ejentii ta'aniif carraa parsantii 12 irraa jalqabsiisaa jira. Pilaatfoormoonni baay'een parsantii 4 irraa jalqabsiisu. Pilaatfoormiin kun garuu ammatti namoota haaraa ejentii ta'aniif parsantii 12 irraa jalqabsiisaa jira. Ejentii ta'uudhaaf kan jedhu jira jalqabara linkiin ejentii ta'uudhaaf jedhu jira. Linkicha yoo tuqxanii isin hojjedhu meeqan tunaaf hafee ture kunoo asirratti jechuudha. Meeqa tunaaf hafee ture anaa fi 300 wayitu naaf hafee ture jechuudha. Har'a garuu meeqa tunaaf hafee 100 fi yeroo darbe aappii kanarratti akkaataa kamiin akka nuti aappicha bannu akkaataa kamiin ashaaraa kennee akkaataa kamiin akka hojicha jalqabnu viidiyoo isin hojjedheen ture. Kan biraallee akkaataa kamiin akka nuti doolaara 9 yookaan immoo pointii 90 illee argachuudha pilaatfoormii kanarratti carraa akka qabnullee isa isin hojjedheen ture. Namoonni hin argine yoo jiraatan kunoo viidiyoo iskiriin irratti argaa jirtan akkasumas immoo diskiripshin booksii irra viidiyoon isinii kaa'ee isa deemtanii ilaaltanii haala kamiin akka pilaatfoormicha bantanii seeraan akka isin hojjettan kan ibsu viidiyoon achirra jira waan ta'eef isa tuqxanii bantanii isa fayyadamuudhaan pilaatfoormicha jalqabuu dandeessu namoonni hin argineef jechuudha. Akkasumas viidiyoo yeroo darbe irratti akkaataa kamiin akkasiin doolaara 9 yookaan immoo pointii 90 akka argachuu dandeessan carraa qabdu jedhee viidiyoo isin hojjedheen ture. Namoonni baay'een soba jechaa turtanii garuu asirratti ani gaafan viidiyoo isin hojjedhu meeqan tunaaf hafee ture kunoo asirratti jechuudha. Meeqa tunaaf hafee ture anaa fi 300 wayitu naaf hafee ture jechuudha. Har'a garuu meeqa tunaaf hafee 100 fi 3 qofatu naaf hafee. Kanaaf namoonni yoo namoota invite gootan carraa doolaara 9 argachuu qabdu. Gara fuulduraatti imaanis viidiyoo kiyyaan risiivdi gochaan isiniif hojjedha jechuudha. Kanaaf soba jechuu dhiisaati namootaaf feeruudhaan carraa doolaara 9 kana keessatti isinillee hirmaadha. Har'a immoo kan nuti waliin ilaallu galii guddaan kan ittiin argamu pilaatfoormii kanarratti yookaan immoo qarshii guddaa kan ittiin argattan akkaataa kamiin ejentii ta'anii pilaatfoormicha irratti hojjennaadha. Isa malees immoo pilaatfoormiin kun amma namoota haaraa ejentii ta'aniif carraa parsantii 12 irraa jalqabsiisaa jira. Pilaatfoormoonni baay'een parsantii 4 irraa jalqabsiisu. Pilaatfoormiin kun garuu ammatti namoota haaraa ejentii ta'aniif parsantii 12 irraa jalqabsiisaa jira jechuudha. Kun carraa guddaadha. Parsantii 12 jechuun B jechuudha. Kanaaf gara S'itti illee deemuudhaaf exchange baay'ee sun godhin kan deemuu ittiin dandeessan jechuudha. Kanaaf pilaatfoormii kanarratti ammatti namni kamiyyuu hojjechuu qaba yookaan immoo carraa kanaan hojjechuu qaba jedhee kana yaadu keessaa inni jalqabaa ejentummaadha. Kanneen biraa galiiwwan kan biraa kan ittiin argamu gara fuulduraatti viidiyoo isiniifan hojjedha. Har'a garuu akkaataa kamiin ejentii taana akkasumas immoo hoostii taanee jira yoo ta'e akkaataa kamiin ejentii taana akkasumas immoo hoostii sin taane pilaatfoormicha sin jalqabne yoo ta'e immoo kallattiidhaan ejentii taane akkaataa kamiin namoota galmeessuu akka dandeenyu akkasumas immoo of jalatti namoota galmeessaa akkaataa kamiin akka deemnu isinitti argisiisa. Amma xumuraatti na hordofaa. Aappii kanarratti ejentii ta'uudhaaf yookaan immoo kallattiidhaan ejentii taanee hojjechuu barbaannu maal goona viidiyoo dhuma amma ilaalaa jirtan kanarraa kunoo bakka kanarratti barreeffama viidiyoo sanaa tuqxu jalqaba barreeffama viidiyoo erga tuqxaniin booda akkasitti isinii baana. Yeroo isinii banu maal gootu jechuudha. Kunoo asirraa ejentii ta'uudhaaf kan jedhu jira jalqabara linkiin ejentii ta'uudhaaf jedhu jira. Linkicha yoo tuqxanii aappicha buustanii seeraan yeroo bantan jechuudha. Aappicha yeroo bantan kallattiidhumaan ejentii taatu jechuudha. Ittaanii kan jiru hoostii ta'uudhaaf jedha. Hoostii taasanii hojjechuu warri barbaadan immoo linkii kana tuquudhaan bantanii pilaatfoormicha irratti haala kamiin akka bantan viidiyoo paartii 1 irratti waan isin hojjedhee jiruuf isa ilaalaa banachuu dandeessu erga aappicha buuftaniin booda jechuudha. Ittaansee kan jiru immoo teelegiraam guruupii keenya jooyin gochuu warri barbaadan akkasumas immoo viidiyoon garaagaraa laachirra waan jiruuf isallee jooyin gootanii ilaaluu dandeessu. Teelegiraam chaanaalii keenya illee asumarraan jooyin gootanii teelegiraam chaanaalii isa jedhu linkii kana tuqxanii isallee jooyin gochaa nu waliin wantoota haaraa waa'ee pilaatfoormii kanaas ta'uu danda'a. Aappiiwwan kan biraa kan maallaqni irraa hojjetamu viidiyoo waan nun hojjedhuuf isa ilaalaa waliin hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan aappicha buustanii ejentii taatanii hojjettu jechuudha. Amma immoo hoostii warri taanee jirru haala kamiinidha kan nuti ejentii taanu kan jedhuun isinitti argisiisa. Amma immoo namoota kallattiidhaan hoostii irra warra jirtan yookaan immoo hoostii nama jalatti galmooftanii warra jirtaniif ejentii ta'uudhaaf haala kamiin ejentii taatu kan jedhu isinitti argisiisa. Jalqaba erga piroofaayilii keessan keessa galtaniin booda ejensii kan jedhu tuqxu. Erga ejensii tuqxaniin booda gubbaarraa create an agency kan jedhu jira. Ejentii abbaa jala jirtanii gubbaarraa fakkeenyaaf ejentii daanii jala jirtu yoo ta'e ejentii daanii jala jiraachuu keessan sitti argisiisa. Bakka kanarratti maqaa keessan barreessitu maqaa ejentii keessanii akka isiniif ta'u barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf ani ejentii daanii jedheen barreessa asirratti. Ejentii daanii jedhee barreessee na fudhachuu dhiisuu danda'a garuu. Ittaanii kan jiru bakka kanarratti immoo maal gootu biyya keessan filattu jechuudha. Yookaan gubbaarratti akkasitti sarchi gootanii
fakkeenyaaf Itoophiyaa yoo taatan Itoophiyaa jechuu dandeessu. Yookaan immoo biyya jirtaniin sarchi gootu jechuudha. Maaliif lakkoofsa WhatsApp keessanii wal fakkaachuu waan qabuuf biyya haala kanaan barreessitu. Ittaanii haala kanaan biyyicha yoo asirraan immoo fudhachuun barbaadattan immoo as keessaa barbaaddanii biyya keessa jirtan akkasitti ni galfattu jechuudha. Ittaanii lakkoofsa WhatsApp keessanii galchitu bakka kanarratti. Lakkoofsattiin WhatsApp fayyadamtan ni galchitu jechuudha bakka kanarratti. Sana booda konfirmeettuun. Konfirm erga jettaniin booda maal ta'a jechuudha. Nama sana bira deemaa jechuudha. Akkasiin ejentii ta'uudhaaf riipoortii gootan nama sana bira deemaa. Garuu bakka kanarratti maqaa fudhachuu didee kanaaf maqaa kiyya nan jijjiira jechuudha. Kun amma adeemee jira isheen. Amma ejentii keessan bira deemee jira. Ejentiin keessan maal godha jechuudha. Agiriisiin godha jechuudha. Sana booda ejentii taatu jechuudha. Amma immoo erga ejentii taataniin booda immoo maaltu akkasiin biratti dhufuun isinitti argisiisa. Tole amma immoo erga ejentii taaneen booda immoo maal akka wanta akkamii akka nu biratti jijjiiramu namni sun erga agirii nu godhe yookaan immoo ejentii nu godheen booda wanta akka jijjiiramu isinitti argisiisa. Mii kan jedhu tuqxu ammas sana booda dhuftanii bakka kanarraa ejensii kan jedhu kana ni tuqxu jala kanarraa jechuudha. Yeroo isa tuqxan akkas isinii bana. Xiqqoo erga barbaadeen booda isinii bana akkasitti. Kun amma ejentii taatanii jirtu jechuudha. Kanaaf wanti namatti tolu pilaatfoormii kanarratti keessattuu namoota amma haaraa ejentii taataniif parsantii meeqarraa isin jalqabsiisa jechuudha. Yeroo dura namoota dura ejentii ta'aniif ani fakkeenyaaf parsantii 4 irraa na jalqabsiise. Parsantii kanarra gahuudhaaf immoo exchange naannoo miliyoona 10 kanaan exchange na jalatti godhame jechuudha. Bakka B kanarra qaqqabuudhaaf yookaan immoo parsantii 12 irra qaqqabuudhaaf isin garuu kallattiidhaan parsantii 12 argattu. Kana jechuun ejentii keessan jalatti namni tokko 100,000 yoo exchange godhe isin nama sanarraa meeqa argattu jechuudha. 12,000 argattu jechuudha. Kun baay'ee waan namatti toludha. Kanaaf jabaattanii hojjechuu qabdu jechuudha. Kana fakkaata amma akkamittaan nama galmeessaa kan jedhu asumaan isin argisiisu. Gubbaa kanarratti dhuftanii invite host kan jedhu kana ni tuqxu. Invite host kan jedhu kana erga tuqxaniin booda akkasitti tokkoffaa liinkii kana nama sanaaf erguu dandeessu. Yoo namni sun haaraa ta'e liinkii kana nama sanaaf erguu dandeessu bakka kanarratti jechuudha. Kun liinkii isa kana koppii gootanii nama sanaa yoo ergitanii namni sun aappii kana buusee kallattiidhumaan ejentii keessan jala seenaa. Sana booda nama sana of jalaa barbaaddanii nama sana ni barsiistu jechuudha. Yookaan immoo bakka kanarratti ID isaanii barreessitu. Bakka kanarratti ID haala kanaan ni barreessitu. Fakkeenyaaf ani kan nama tokko barreesse isinitti argisiisu. Yeroo check jettan fakkeenyaaf kun akkasitti isinii dhufa maqaan sana booda maal gootu nama sana invite gootu jechuudha. Ejentii keessan jalatti invite gootu. Sana booda namni sun maal godha? Agrii godha jechuudha. Yeroo isin akkasitti invite gootan agrii godha jechuudha namni sun. Sana booda maal ta'a? Namni sun ejentii keessan jalatti galmaa'eera jechuudha. Nama ejentii keessan jalatti galmaa'e immoo haala kamiin argana kan jedhuuf immoo bakka kanarratti host number kan jedhu jira. Namni isin galmeessitan as jalatti tuqxanii maqaa isaanii keessatti argattu. Nama sana tuqxanii chaatii waliin gootuu follow gootanii nama sanaaf yeroo mana keessan bantanitti share gootuufi jechuudha. Jalqabarra kan teessan isinidha mana kana keessatti. Ittaanii kan jiru immoo namoota ejentii keessan jalatti ejentii ta'an immoo isaan argadha warreettanis immoo bakka kanarratti kun sub agency number kan jedhu kana tuqxanii ni argitu jechuudha. Kallattiidhaan immoo nama yeruma aappicha buusee akka inni ejentii keessan ejentii ta'uuf immoo isin jalatti yookaan immoo sub ejentii keessan akka ta'uuf immoo invite agency isa jedhu kana tuqxanii nama sana liinkii kana koppii isin jedha paste gootu jechuudha. Deemtanii goo'iiti bakka jedhu kana tuqxanii paste gootu nama sana jalatti namni sun kallattiidhaan isin jalatti ejentii ta'a jechuudha. Yookaan immoo sub ejentii keessan ta'a jechuudha. Koomishinii keessan bakka kanarratti argattu. Guyyaa guyyaadhaan koomishinii keessan bakka kanarratti postiin keessan immoo poointii isaanii bakka kanarratti kan guyyaa 30 keessa isinii ka'a. Koomishin reetii keessanidha. Kun immoo bakka kanarratti immoo gara 16 deemuudhaaf miliyoona 50 exchange isin jalatti ta'uu danda'a. Isinis ijoolleen keessanis yeroo exchange godhanitti isin jalatti dhufe miliyoona amma kana 50 kun erga dhume immoo gara parsantii 16tti galtu jechuudha. Sana booda parsantiin 20 isa dhumaatedha. Yookaan immoo super agent warra jedhaman jechuudha. Kanaaf kana fakkaata wantoonni gaaffii ta'e immoo yoo jiraatan kana booddee koomentii irratti naa barreessaa. Gara fuulduraatti maal akka isin hojjedhullee kan barbaadan gara fuulduraatti immoo haala kamiin pilaatfoormii kanarraa galiiwwan gurguddaa ittiin arganna, geemii haala kamiin geemii taphanna, haala kamiin gaambal goona. Isaan kun pilaatfoormii kanarratti dabalataan galii gurguddaa kan ittiin argannudha waan ta'eef isa gara fuulduraatti isin hojjedha. Akkasumas immoo namni tokko akkaataa kamiin akkaawuntii 2-3 fayyadamuu danda'a bilbila tokkoon kan jedhullee viidiyoo gara fuulduraa keessatti isin kan hojjedha.
Namoonni immoo viidiyoo kiyya amma yoonaatti argaa osoo jirtanii garuu anaan subscribe nan godhan jirtan subscribe na gochuudhaan jajjabeessaa akkasumas immoo viidiyoo kiyya illee like share copy link na godha akkasumas immoo na waliin warreen hojjechuu barbaadan telegram whatsapp immoo lakkoofsa kana na dubbisa akkasumas immoo kun manni kiyya yeroo hundumayyuu banaadha kun asirratti akkuma argaa jirtan kana jechuudha namoonni follow na gootan bakka kanarratti ni argattu mana kiyya keessa seentanii wanta barbaadan gaafachuu dandeessu gaambeelii akkasumas immoo giiftii waan adda addaa illee mana kiyya keessa waan jiruuf isallee argachuudhaaf mana kiyya join gochuu hin dagatinaa galatooma.